nagaa keenyatti aansuudhaan oduu oolmaa guyyaa har'aa qabannee dhufne isin dhageessifna. Oduu oolmaa guyyaa har'aan kan isin dhageessistu Aadde Leemanidha. Oduu sa'aatii kennaa hanga dhumaati. Turtii gaarii akka nu wajjin gootan kabajaadhaan isin gaafanna. Gama oduu keenyatti yoo dabarru akkuma beekamu ji'a tokko guyyaa muraasa aartistii fi kabajamaa qabsaa gameessa Oromoo mootummaan abbaa irree sirna Minilik leellisu Abiyyi Ahmad Alii weellisaa fi gameessa Oromoo jaalatamaaf kabajamaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa kan nurraa wareege. Sababa aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo qeerroo kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti dararaa fi ukkaamsaa gidiraa hedduun akka irraan gahaa jirullee isin dhageessisuu barbaanna. Haaluma kana wal qabatee waamicha guyyaa har'aa mana murtee irratti mootummaan abbaa irree hayyoota gameeyyii fi sabboontota Oromoo akkuma mala isaa beellama guyyaa biraatti dabarsuudhaan shira garaagaraa xaxuudhaan namoota isaanirratti ragaa dhoksaan baasisuudhaaf deemaa waan jiruuf akka nuti beeknutti illee seerri kamiyyuu ragaa dhokatee namarratti ba'u takka hin jiru. Haa ta'u malee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san keessatti seerri dhugaa hin jiru. Seera abbaa irrummaatii fi seera sirna nama nyaataati. Haaluma kanaa wal qabatee mootummaan sirna nama nyaataa akka oduun fuula namoota ciccimoo nu gahanittis namoonni 5 gola keessa dhokatanii Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaa irratti ragaanii bahu jedhamee jira. Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaa irratti ragaaleen nama 15 mana murtii federaalaa sadarkaa duraa irratti gaggeeffachuun akka jedhamuuf isaan keessaa namni 5 nageenya isaaniitiif jecha dhokatanii gola yookaan haguuggii keessa ta'anii akka mana murtii irratti ragaa bahan abbaan alangaa dhaddacha gaafatan eeyyameefii jira. Akka abbaan alangaa jedhetti namni 5 gola keessa ta'anii ragaa bahanii yeroo ammaa kanas eegumsi godhamaafi akka jiru dubbateera. Bara olaantummaa Tippillee fi ture wayyaaneen OPDO kalee eebbaa har'a hiitee of bira kaa'uun fi qabdee fiddee doorsistee ragaa ilmaan Oromoo sabboontota ta'an irratti dhokatanii akka bahan goosisaa murtee umrii fi du'aa irratti murteessaa turte. Akkuma ilmoon hantuutaa haadha ishee jalatti gombii midhaan uraa barte godhanii jedhanii warri kaleessa ragaa namoota bahaa turan har'a dhiiga qeerroo kumaatamaan erga aangootti bahanii warruma qabsoon aangootti isaan suphee ture irratti isaan kaleessa dhokatanii ofii ragaa bahaa turan har'a ammoo namoota dhoksaan akka ragaa bahan goosisaa jiru. Uummatni Oromoo wanta kana hubachuu qabu. Mootummaan kufuu fi qarqara boollaa irra jiru jettanii dhokattanii ragaa baatanii boru sagaleen keessan ta'ee eenyummaan keessan ni barama waan ta'eef salphina mootummaa isinitti taphatu wareegama lubbuu isin gaafachiisuu fi waan danda'uuf akka irraa of qusattan waamicha Oromummaa isinii goona. Ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan ammas shirri mootummaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru kan akka balaaleffattanii fi addunyaatti beeksiftan gamanumaan dhaamsa isinii kenna. Haaluma kanaan wal qabatee qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo kan ta'an magaalaa Asallaa keessatti qeerroo hedduu hidhuudhaan, qeerroo hedduu ukkaamsuudhaan, qeerroo hedduu ragaa sobaatiin waggaa tokko irratti murteessuudhaan fakkeenya isinii kennine